Ashamaa daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenya rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata rabbii naa galatuun isiniin jedha. Gammanumaan baga gammaddan ilmaan Oromoo guutuu addunyaa hunda irratti argamtan hunda keessaniif baga gammaddan isin jedha. Baga gammaddanii baay'ee gammanne hundi keenya iyyuu gammachuu keenya immoo rabbiin fiixan nuuf haa bahu rabbiin dhuma isaa nuuf haa bareessu isiniin jedha. Egaa akkuma gammannes immoo qooshii waan nu gaddinu hin jira maal inni soottan ilmaan Oromoo yookiin immoo lammiiwwan keenya mana sirreessa Saawudii jiran isaan haala isaanii hoggaa ilaalu baay'ee ulfaata. Bakkuma jirtanitti kadhadhaa fi bakkuma jirtanitti tsalooti godhaaf isiniin jedha. Akka imnati keessanitti akka amaan imnati tamantanitti du'aa godhaaf isiniin jedha. Isuma biraan immoo maal seetan akkuma Jawaar bahee dhagaaniin ufna qaban sanaan beeluu keessa jiraatan sanaan dhoobuu keessa jiraatan sana dagatanii hoggaa isaan maqaa Jawaar faarsaa akkasitti sagalee dhageessisaa isaan gammachuu hadda ta'e dhagaa nurra isaan irra haala gaariidhaan ibsachaa jira. Dhugaan isiniin jedha akka nutti tolu osoo hin taane isaantu haala gaariidhaan ibsachaa jira. Maal seetan garaadha maal godhure garuu wanta isaantu rakkisatu jira. Kanaafiyyuu isaaniif immoo sagalee doo taaneefi abakkuma jirrutti ufna hin qabnu garuu sagalee doo taaneefi humtuu nun dhaga'u garuu ta'us immoo warroonni chaanaalii guguddaa qabdan warroonni immoo sirriitti bakka guddaadhaan jirtan iddoo maqaanii sagalee taatanii fi baay'ee gaariidha isaaniif xiqqooshi baay'ee gaddi keenyas gammachuun keenyas hin jira gaddi keenyas immoo bukkee hin jira. Lammiin keenya chitti beela'aa dhoobotaa waan uffatan dhabanii alaabaa Oromoo irraa achi keessatti dhabanitti uffata soolee qabanitti maqaa Jawaar faarsaa mana sirreessaa keessatti akkasitti beeluu isaanii dagatanii dhoobuu isaanii dagatanii dhugaa rabbi baay'ee nama ajaa'ibu baay'ee jaalala isaan Jawaariif qabanii rakkina sana hunda irraanfatanii dhugaa rabbiif ta'e baay'ee nama gaddisiisa dhugaan sintima. Kanaafiyyuu doo isaaniif sagalee taane ilmaan Oromoo adaraa keechan amma dandeessan isaaniif sagalee ta'a warroota mana sirreessa Saawudii jiraniif isaaniif amma humna keechanii ufna hoo qabaachuu baannes illee mee namni dhaga'oo jiraate hundumti keenya iyyuu amma ufna keenya sagalee haa taanuuf. Kanas isiniin jedha gama biraatiin immoo baga gammaddan hundumti keessanii baga gammaddan isiniin jedha ግን wanti natti dhagaame jira maal inni soottan lammi keenya Saawudii jiraniif beela isaan beela'an uffata isaan uffatan hoggaa ilaalu isuma biraan iyyuu gammachuu isaanii akka isaan ibsachaa jiran namtuyyuu isa yoo irraanfatanii jiranii beektanii dhugaa rabbii fi inni iyyuu fuullee isaanii hin dhufne gaafas uffata kaan ofirraa uffata iyyuu hin qabu kaan immoo uffata shamizii ofirraa hin qabanii agartan yoo ta'e isa kana hoggaa ilaaltan baay'ee namatti dhaga'ama nu hoggaa nyaannee dhugnee bullu isaan achitti waan uffatan iyyuu dhabanitti biyya Ormaatti rakkachaa jiru. Mee rabbi mee isaaniifis dhaga'i isinis immoo adaraa keessan ammuma ufna keessanii chaanaalii qabdaniin sagalee ta'aa fi adaraa keessan ilmaan Oromoo sagalee ta'aa fi nu garuu namni nu hubatu iyyuu hin jiru mee bika tasumallee ta'uu danda'a akkas isiniin jedha kanas isiniin jechuu dhufe. Keessattuyyuu mee gammachuu keenyas rabbiin nuuf haa fiixan nuuf haa bahu. Kanas isiniin jedha ilmaan Oromoo baay'ee natti dhaga'ama maaltu natti dhaga'ame seetan akkuma gaani gaddi jiru sana immoo beektani gammachuun jiru sun gaddis hin jira. Ansaanis irratti natti dhaga'ame sirumayyuu durarree osoo dhuma ta'u akka ammaa kanatti dhaga'amee hin jiru. Akkamitti irraanfatan waan sana dhugaa rabbi irraanfatanii garuu agabuu bulanii dhoobotanii beela'antu jiru beektanii sirumayyuu irraanfatanii ka'anii hoggaan isaan maqaa Jawaar faarfatan baay'ee isinitti tola baay'ee isin gammachiisa bakka jaalala Jawaar qabu miliyoona lakkaawwamee hin xumuramne jaalala ani
lammii keenyarraa qaba Jawaar jechuudha. Kanaaf immoo isaaniif immoo maqaanii sagalee dootaaniif isaan mana sirreessaa jiraniif sagalee dootaaniif adaraa keechan amma ofna keechanii amma dandeessan sagalee ta'aafi. Kanas isiniin jedhaa dandeettii dubbachuus illee kanaan gadi waan nuuf na qabu naaf fakkaatu dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu amma ofna keessanii doo maallaqaan ani isaan nuuf galan ta'e amma qabnu baasne isaan nuti bakkee sana nuuf baane. Kanas isiniin jedhaa lammiiwwan koo hundi keessaniyyuu ilmaan Oromoo adaraa wal jajjabeessadhaa. Walin dagatinaas isiniin jedhaa. Fayyaa keechan naa ta'a nagaa naa ta'a.